hin jirani. Inni kun akkuma Oromoonni jala bu'aa ture lagannaa nyaataa erga godhanii bubbuluu irraati immoo haalli fayyaa isaaniillee gadi bu'aa akka deeme namni hundi quba qabaa. Haalli kun yaaddessaa ta'uu irraati gara sanaatti deemne egaa amma akka ijaan arginetti qaama isaanii baay'ee miidhameera, afaan goggogeera, haasa'uu dirqiidhaan haasa'u darbee immoo fuulli isaaniillee walitti shuntureera. Isaan keessaa Hamzaan baay'ee gurraacha'ee jira. Hamzaan ani beeku sana miti. Baqqalaanis akkasuma isaa shoolibee jira. Jawaar irra yaangar waan ta'eef malee inni afaan isaa goggogee daalachaa'ee haala gaarii keessa hin jiran walumaa galatti hundi isaaniitu. Isa kanatti dhagaa waan turre kun hedduu waan nu yaaddesseef darbee immoo namni hedduun illee kana keessatti yaaddoo isaa ibsataa waan jiruuf isa kana akka hunger strike kana break godhanii yookaan immoo akka lagannaa kana dhaabanii nyaata nyaatanii dhiibbaa irratti gochuu deemne. Akka carraa wal mareenneen deemne jaalleechuu dhufee achi jira. Abbootiin amantii warri achi jiranii isaan kana wajjin akka carraachitti wal argine xabaqooti isaaniillee Batuulii Baayisaa fi Kadir achi jiru. Isaan kanis achitti argine. Warri kun hundi egaa waan dandeenyuun irratti dhiibbaa gochuu yaalle. Haalli isaanii haala gaarii keessa hin jiru qaama isaanii fi walumaa gala waanneen isaanii jechuudha akkuma dhagahaa turre isaanii. Hayyee mee egaa isin waan amma jiru kana gaafattanii gara nyaatallee akka fudhachuu danda'an waan gaafattan yoo jiraate isaan deebii akkamiiti kan isaan kennaa jiran? Walumaa gala inni fudhate karaa keenyaa fi walumaa gala hundi keenya abbootii amantiis nutis hundi keenya tokko tokkoon itti himne itti muurra darbine dhiibbaa irratti gochuu tattaafanne. Dhiibbaa irratti gochuu keessatti akka haala hubatanii haala dhuguma addunyaa kana irratti beekamaadha. Hunger strike gochuun yeroo dabi tokko nama irratti fi uummata irratti fi waan tokko irratti hojjetu karaatti mormii kee fi diddaa kee ibsattu keessaati inni tokko isadha. Haa ta'uti akkaataatti haala waliigalaa uummata keenya jiruu fi isaanis haala kana keessa seenan irraati. Tokkoffaa waan kana irra deebi'anii ilaalanii akka nyaata kana lagannaa dhaabanii akka nyaata nyaachuu jalqabanitti waan ni goone. Isaan keessaa duruu Dajanee Taafaa arguu hin dandeenye arguu barbaanne bakka biraatti ciisa jedhanii isaa haa ta'u inni dadhabatee gara hakiimaatti akka fuudhanitti dhageenye gurbaa isa kaanis Shamsuddin ka jedhu isaallee akkasuma fuudhanii deemanitti dhageenye. Amma ka hafanii warra sadan kana ka dubbisne nuti hanga dandeenyu gaatti warra abbootii amantaa irratti sirkatanii manguddummaa isaanii irratti sirkatanii akkasumas immoo beekumsa qaban irratti hirkatanii irratti dhiibbaa gochuu yaalanii nullee akkasuma haa ta'uti karaa isaanii waan hubadhe gaabbii qabu. Gaabbii fi aarii qabu. Gaabbii fi aariin keessatti qara'ee qabsoo kana namni lakkoofsa guddaan itti wareegamee akka jijjiirama jedhama kana akka fide kanallee tuqanii kana keessatti lakkoofsi dargaggootaa dhumate kana keessa fi jijjiiramichi akkas bifa isaatii fi daandii isaa jijjiirratee ka Oromoo irratti duulu ka lammiilee Oromiyaa irratti duulu ta'uusaa kana gaabbii guddaa fi aarii guddaan dubbatu tokko ka isaan aarsee ka lammataa ka mana hidhaa jiranii lammiileen Oromiyaa lakkoofsi isaanii guddaa duruu bakka biraa ta'anii dhagaanii amma ija isaaniitiin qaama isaaniitiin arganii ka jiraatan ta'uu kana
ija keenyaan waan keessa hirmaannaa sana keessatti hawwii qabnuun jirran kuni hunda caalaa lammiilee Oromiyaa fi ilma namaa walumaa galaatii fi ilaalcha gaarii qabaatee biyya kanas gara nagaa fi dimokiraasii tasgabbiitti ceessuun itti ture kan deebi'ee uummata irratti duulu lammiilee irratti duulu ta'uusaa kana of keessatti aarii fi xiiqii fi waan keessa seenanii kana murteeffatan ta'uu fi kuni murtii isaanii ta'u dhalooti kaan itti fufaa kan jedhudha kan isaan dhiibanii waan dandeenyuun garuu isa kana akka irra deebi'anii ilaalanii ka qabsoo godhan kanas ka isaan kaasan kanas akka waliinuu uummata waliin bifa kamiinuu ta'u socho'uu akka danda'amuu fi jijjiiramicha bifa haaraan fiduu akka danda'amu kana hubachiisuu tattaafanne. Deddeebinee kana sammuu isaanii keessa kaa'uu yaalle aarii fi xiiqiin garuu irraa hin dhaabne. Kana dhageenya isin irraa nuti garuu murtiin keenya kana akka jedhuudhaan irratti waan jedhanii gara waan kanatti ka isaan dhiibee ka jalqabsiise tokko akka isaanuma biraatii fuudhamee akka hin taanetti akka ilma namaatti otoo hin taane akka hin taanetti ka qabame ka dhimma Koloneel Gammachuu akka ta'ee fi Koloneel Gammachuun manneen hidhaa hedduu keessa olii gadi joorfamaa akka ture ka Oromoon quba qabu sanarraa as fidamee as erga dhufee mooyyuu deebisanii fuudhanii bakka ilmi namaa itti hidhamuu hin qabne bakka warri wambadummaadhaan yookaan duriyyummaa jedha afaan Amaaraatiin kanaan yakka hojjetanii achi keessatti illee warreebanii qaama isaanii dhiigaa fi madaan waan ta'etti achitti darbuun hidhamee jiraachuu kuni qalbii isaanii akka rukutee fi ta'uu hin qabne qabu kuni jedhanii kana irratti tokko kana ka jalqabanii isaan dhiibe ka lammataa ammoo mana hidhaa sana keessatti ka hidhaa keessa jiranii lakkoofsa isaanii guddaa kumaan lakkaa'amu ka bakka biraa jirus quba qabu isaan kuni ka qaama isaanii gariin iji miidhamee gariin harki miidhamee gariin miilli miidhamee akkasitti ka keessa jiranii kanaafaa ijaan arganii jiranii kanarraa immoo kumaatamaan kan lakkaa'amu lammiilee Oromiyaa isaan kana keessaa ka hiikamu hin jiru kunis waan irratti godhe jechuudha ka sadaffaa kan isaan tuqanii haala kana keessatti haala akkasitti duula guddaan lammiilee Oromiyaa irratti taasifamaa jiru kana keessatti gara filannootti deemamuu ka jedhu aarii keessa kan galchee jiruu fi isaan galchee jiruu fi kana arguu fi dhagahuu ta'anii waan gochuu obsatti dhabu kanadha jechuudha kan isaan addeeffatanii himataa jiran. Hayyee guddaa galatoomaa egaa kanuma irratti dhimmuma filannoo isaanillee hogganoonni mana hiraarsaa keessatti argaman kana mufachuudhaan akka isaan eegalan beekamaadha yeroo garaagaraattis dubbatamaa jira haa ta'uti garuu boordiin filannoolee bilisa akka hin taane kan dubbatamaa jiru isaanumtiyyuu loogii kanarraa bilisa ta'uun isaanii shakkii qabna kan jedhan qaamolee hedduudha kan dubbataa jiru gama kaaniin ammoo yeroo ammaa kana keessatti haala biyyattiin itti hiraarsaa garaagaraa keessatti uummanni Oromollee biyya isaa keessatti kabajamee hin jirre keessa filannoo gaggeessuudhaan milkaa'uun hin danda'amaa isa jedhu irratti maal jettu isin? Waan filannoo kanuma haalota waliigalaa Oromiyaa fi lammiilee Oromiyaa irraa gahaa jiru kana wajjin wal qabataadha akka dabsummaa Oromootti yeroo laallutti akkuma namni hundi beekuu fi quba qabu irra deddeebineellee dubbanne gaafa dhufneeti ji'a otoo hin gahiin duulli hamaan dargaggoota Oromiyaa jiran kanarratti walumaa gala uummata nagaa irratti
duulli hamaan reebicha hidhaa bifa duulaan namuma hidhuudhaaf duulli akka godhamaa jiruttidha akka hubanne nuti. Isa kanarraati gaafasumayyuu jalqabnee himaa turre gara nagaatti deemaan jiru warri carraa argatee jijjiirama kanaan aangoo siyaasaa harka galfate. Gartuun kun aarii fi haaluu bahuu qaba warra qabsoo godhan irratti, warra dimokiraasii fiduudhaa fi wareegama baasan irratti kabajaa kan hin qabnee fi akkasumas immoo mararfannoo kan hin qabnee fi akkatti isaan nama hidhan kana qabani, mana hidhaatti akkatti qabani, uummata kana Oromiyaa guutuu keessatti akkatti isaan reebani, mana hidhaalee adda addaattii fi concentration camp bakka ilma namaa hidhaa jedhanii kuusan akka Qilixoofaa fi akka Sanqalleefaa fi Xollaayee kanatti uummata guuranii kana yeroo argamu kana ibsaa baane gara nagaa fi filannootti akka nuti deemaa jirre. Haa ta'uuti adda bilisummaa Oromoo jiila tokko qabaa, uummatillee ka hubatu ka 91 fi 92tu. ABO'n jarjareeti keessaa ba'ee ka jedhutu jira. Darbee gaafa dura seenne sana adda bilisummaa Oromoo addatti ilaalamee jijjiirama kana akka ofitti hin fudhanne falmaadhaan seene galuuyyuu didee mamee ka jedhu qalbii uummataa keessa jira. Sadaffaa uummati akkasuu ta'e jijjiirama kanaatti warra mootummaa jijjiirama fidne jedhan kanaatiif deeggarsa kenna, hawwii nagaa fi dimokiraasii qabuun. Haala kana keessatti nu hubachuu hin dandeenye uummati kuni malee gaafa sirraatii jalqabee daandii nagaatiin deemuu fi daandii dimokiraasii osoo hin turin karaarraa maqee daandii isaarraa jala direedde ta'e jechuudha. Daandii isaarraatii maqee jira gaafasuma irraatii jalqabee. Erga gaafasiitii ka jiru uummatummaanuu waliigala isaa ofiisaa hanga hubatutti yoo ta'e malee gara filannoo fi gara waan itti deemuu hin turre. Nuun immoo akka adda bilisummaa Oromootti boordii filannoo nu galmeessuufu kora keenya nu eeyyamuufu waggaa tokko isa fixe nuti waan itti iyyata ergatti galchineeti jechuudha. Sana gidduutti miidhamni nurra ga'ellee waajjirooti bananii deddeebisanii cufamanillee kuni boordiin filannoo otoo ijisaa argu otoo itti iyyannu waama tokko akkan taane tokkotti akkasitti ilaalee xaaloomaafaa poolisiitti barreessee poolisiinuu deebii hanga kennutti ji'ifaa lakkaa'amu kana kanarraati gaafasuu argine waan gara filannootti jarri kun uummata akkan geessine. Kana keessatti egaa waan baay'eetu ta'e amma bakka geenye kanarraati haasaa gabaabsuudhaaf nuun adda bilisummaa Oromoo fi KFO waajjiroonni Oromiyaa guutuu keessaa cufamuu uummata keenya hundatu quba qabaa. Lammiilee Oromiyaa keessa jiranii kana kan hin dhageenye jiru. Hoogganoonni irra guddaan mana hidhaa keessa akka jiranii fi raarfamaa akka jiranii manni murtiillee gadhiisee akka gadhiifamuu didan kun irra deddeebi'amee dubbatameera. Boordii filannoo kanattis deddeebi'amee barreeffameera. Dhimmi kun sabbeeksifameera. Ka sadaffaan nagaan tasgabbiin biyyattii guutuu keessatti filannoo bakka geenye kanarraa filannoo gaggeessisuudhaaf haalli kennataa akka hin taane boordii filannootti sinumatti himama. Mootummichi silaatu akka mootummaa wanti jedhamu erga seerummaa fi heerummaa isaa fixatee amma gara arfaffaatti jirra. Jaafaattu jirra. Maaliif fulbaana booda mootummaan seera waan hin jiru. Gartuu aangoo humnaan itti fufeeti humnaadhaan duruu humnaan deema erga sana booda immoo seera alaa fi heera jedhamu sana heera fi seera himatu sunu dhumate akkasitti jigartuu aangoo isaa tikfachuu qofaaf irra jiru piipiitu jira jechuudha. Isaan kanattii fi warra international community yookaan hawaasa addunyaa jedhamanii kana deeggarsa maallaqaa fi waan adda addaadhaan
duubaan jiranittis xalaan barreeffameera bifa adda addaanis hubachiifameera jechuudha. Akkasuu ta'ee akka waa tokko hin jirre tokkotti waan jiru kana hunda gadi xiqqeessanii ilaaluudhaan filannoon akka jiru tokko fakkeessu ta'e malee waan filannoo keessattuu nuuf dhumateera mootummichaa fi mootummaa akka ofiin jedhu gartuu aangoorra jiru kanaa fi boordii filannoo immoo ka neutrality isaa yookaan galaltanyaa isa jedhan sana ofirraa dhiisee waama mootummaa kanaatiif gara sanaatti dhiibbatu isaan kanatu deemsisa jechuudha. Nuun duruu dhiibanii nu hanqisaniiru. Gaafatamni kasaaniiti. Waajjira keenya banuu diduu nuti uf qopheessine kanaaf akka waan hin goone ji'ootan darban kana keessatti waan ni gochuu darbee immoo haala yaaddessaa nageenyaa lammiileen hunditti yaaddahaa jiran otoo arganii waan sana dura dhumatuu qaba jennee iyyinu kana gurrattuu qicachuu diduudhaan waan filannoo walumaa galasaatu nuun dhiibanii sirnuma sana keessaa ijibbaanne ummatis arge guyyaa 5 qofaatu hafte waan kaadhimamaa dhiyeeffachuu jalqabuudhaa fi sana isaantu xumure. Akkuma walii galaatti immoo waan hin fakkaanne akka hojjetaa jiranii ta'uus hin dandeenye haala kana keessa ka ta'uus hin qabne. Kanarrayyuu darbee mee deemayyuu haa jennu waan isaan goggodhan keessaa waan warra filannoo kana taajjabu warra filannoo kana bulchuu yookaan maaneej godhu jedhamanii waan jedhanii isaan gaggeessu jedhanii isaan filanii tokkoffaa waan bal'aa tokko qormaata bal'aa goone maxxansineerra loogiin isaanii ifaaf ifatti akka isaan haaluu hin dandeenyetti achirra jira jechuudha. Waan isaan waanuma gartuu qawweedhaan aangoo qabatee jiru gartuu PP kana aangoo harka seeraa deebisanii seeraa gochuuf deemuutti jiranii. Sunuu lafarratti hojjetama lafarratti hojiirra oolaa jettee wanni hedduu immoo waan lafarra jiru sun kennataa miti. Dhugaan kanatu jira. Egaa kana booda isaantu gaafatama isaa fudhataa uummata miti. Nu miti isaantu gaafatama isaa fudhataa jechuudha. Uummata eessumii guyyaa 5 keessatti wanti gochuu danda'an tokkollee hin jiru jechuudha. Nagaas jedhamu buusuu hin danda'ani. Nagaan bal'inaan Oromiyaa keessatti isaa ta'u bakka kaanis laayyuu waan himanii miti waan kennataa miti. Kanaaf isa kana isaantu gaafatama isaa fudhata. Dhiibbatanii illee deemanii waan hojiirra oolchuu danda'an jechuudha. Hayyee galatoomaa gama biraatiin boordii dhumtii filannoo biyyaalessaa kuni bakkoota waajjiraaleen isaanii jiran illee waajjiraalee dhuma banuu fi akka hin beekne yookiis immoo nu beeksisne waan jedhu kaasanii turan. Waajjiraalee isin jalaa cufamanii jiran kana bakkoota jiran isin akka dhaabaa adda bilisummaa Oromootti waan beeksiftan hin qabdanii? Isa kana isaan waan hedduu ololaa fi waan ni maxxansu maaliif kana filatanillee akkasiinuu namni boordii filannoo warra miseensota boordii ta'an kana akkaataatti filamanii fi eenyummaa isaanii irraa shakkii qaba duraanuu. Isa kana bal'isaa deemanii amma ragaa wajjin shakkii fi birdhaa namni qabu kana mirkaneessanii fi jechuudha. Tokko waan yeroo hundumaa murtii isaan fudhatanii waan ni jedhani gar tokkotti ka cillaanfatee gar tokko baabsanii gar tokko obsanii kaan immoo bifa murtii boordii fakkaatuun waan ni fakkaatuun garuu ololaa fi duula irratti gaggeessuutti ta'a jechuudha. Kana keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Hogganoota kana hunda ragaa wajjin waan manni murteessee fi waan warra abbootiin alangaa himannaa irraa kaasan kana hundatti agarsiifne waama tokkollee itti hin fakkaatu. Dhanna isaaniirra yaa'ee waa tokkollee jechaaf hin jiran jechuudha. Darbee bakka hedduutti waan isa kaan haa yaalan waan waajjiraa kana waajjirri muummicha adda bilisummaa Oromoo harka isaanii jira akkaataa itti cufamee fi bifa inni ittiin cufame. Poolisii qawwee qabatee
nama tokko lamaa miti units of waan hidhataa kan ijaarama jaarmiyaa poolisaa hidhannoo guutuu hidhannoo ulfaataadhaan akkasitti nutti duule kana isa kana otoo arganii otoo dhagahanii akka waan jirre tokkotti ammallee kana waan jedhanii ragaa fidaa jechuun waan qoosuu fakkaata jechuudha. Akkasuma ta'ee nuti barreessine bakka isaa wajjinidha isaanitti kennine. Isa kana maaliif bifa akkasiitiin lakkee akka nama quban qabneetti kana jedhu akka harka isaanii ragaan xalaan hin jirretti kana jedhu isaantu filate nuti immoo uummataaf ifa gooneerra waan isaan waan barreessine isaanitti kennine sanaa jechuudha. Maxxansineerra ifa gooneerra isa kana maaliif kana filatanii hin beeku. Kanarra dabalatee waan kora godhachuu tokko xalaa barreessan sanaa fi ibsa isaan baasan suni waliin argatu. Xalaan suni karaa isinii danda'ameen karaa isin fakkaatuun kora godhaa ka jedhudha murtiinsaa. Ka isaan ibsa baasanii maxxansan immoo akka waan uummati keenyaa fi miseensoti keenyaa fi darbee immoo deeggartooti keenya quban qabne tokko otoo ta'e ni ta'a. Uummatii fi deeggartoonnii fi miseensota keenya quba qabu haala nuu fi booddii filannoo gidduu haala nuu fi mootummaa gidduu jiru akkaataatti waajjirri keenya qabame. Kora akkaataatti nu hanqisan kora isaan baanan kana sanuu warra kaaniif haqaniiru. Egaa waan wal dhibdeen tokko nu gidduu akka jiru tokko fakkeessanii kana afarsan wal dhibdee sanaa miti rakkinni duula poolisaa fi tikaa fi gartuu paartii qawwee harkaa qabu kanaati jechuudha nurratti gaggeeffame. Miseensi keenya kana hin beekne hin jiru. Kana akka miseensi keenya kana hin beekne ta'u kanaaf akka kora godhatanii murteessineerra kanaaf miseensotii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo kana dhiibbaa godhanii akka korri kun ta'u kuni nurratti akka miseensotaa fi deeggartoota nurratti kakaasu olola jechuudha. Malee miseensi keenya otoo hin beeku ta'e nuti hanqannee kana akka goonee fi akka nuti kora kana goonu nurratti dhiibbaa akka gochuuti kan isaan waamicha godhanii jechuudha. Garuu akkaataatti kora nutu barbaada waan dabe kana sirreeffatuu fi waan ni gootu isaan miti kora waan ni godhu. Kana walitti qabdee yeroo ilaaltu ololaa fi duuladha adda bilisummaa Oromoo irratti malee isaan harka jira waa hundi ka barreessine waajjira keenya cufame. Hoogganoota keenya murni murtii gadhiifamuu hanqatan isa kana gadi bahanii guyyaa tokko waan jedhu faallaasaa gawaamti tokko dubbatamteennaan waan paartii bilaa oolanii otoo hin buliin sakandii tokko keessatti ka'aniiti mootummaa irratti maaliif akkas goota jedhanii